ما تسيس تقامي كانوا ما نتي فكادي ثم نيجي ساعتي تيمو بقى إيش برا دبرت أنا من سيمي بتاتو جوزا ديني بجند جوزا دوغاني بتاني بيانكا خوكو بتة توتا ديامنو ماكينة دابتة تمانويت إني شتو قبتة تمانو جلا ديم نتي فجأة سوداف جتشو والله دبتشو نفعني الفاتة فيهم سا فيلمي ما نجت وانا ردي والله لازم يا ماكينة سانكيس نامني براغرا دوبات النجرة نجرة ماكينة لما بر tokko mucaa jala deemti. Mucaan deemti tokko immoo ni dhaabbata jechuudha. Akkan godhee makiinaan. Mucaan gisee siqee makiinaan ni siiti. Mucaan gisee siqee makiinaan ni siiti. Banamee jira makiinaan shittoo jira. Akkan dhageetti kaayiroo keessatti akkamatti nama facaasanii nama qabanii deemuu eegalanii jiran jaani. Anaa fi saayibtiitti xiyya nama lamaan taanee osoo deemnuti. Ani hin beekne gaanii habashaa kana jee yaadu arabaa kan hin harkeen beekne hangaru. Ya, amma beta dhugaa dubbachuu fi rakkoon biyya san keessa illee ni jira. Atilleen biyya san keessa jirtaa? Atilleen biyya san keessa jirta waan biyya san keessa na caalallee beektaa? Anillee naga information qabutti hattuun biyya Kaayiroo keessa jirtu hattuun biyya kamirrayyuu baay'ee jabduu fi strong akka malee namoota jajjabaa jira hattuun achi. Ati makiinaan qabdu jaan Oromoon tilmaamaa akka qola. Amma ati waa'ee isaan warra komantii yaada isaanii dhiise. Isin anaa makiinaa qabaa jechuu osoo hin ta'in namoonni follow na godhan na jala deeman suni namoota makiinaa keessa turanii akkas jechuu jirtan fakkaatti maki. Namoonni na jala deeman na hordofan sun makiinaa harkaa qaban jette malee amma makiinaan qabaa makiinaa harkaa qaban jenneeti. Nuti lafa isaan wayinu facaasanii achi keessa nu deemanii warra kalee namarraa fudhatu saniin isinin jechaa jira. Arabaa ani nafxanyaa nagarreen isinin jechaa. Yaa bitamuu hin beeku waan hin beeku. Taa'ibsitti xiyyaa waliin turre. Durameen qaba. Saama yaasiriin immoo saama. Okay. Laalati maalumaafuu maakiiteen haa ta'u fedhu habashaa araballee haa ta'u fedhu faranjii haa ta'u irra caalatti of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Beeta namni ofii of eeggate irra caalatti rabbiillee nama eega. Ati immoo of eegi rabbiillee si haa eegu. Si qofa osoo hin taane ijoolleen teennaa achi keessa jiran hundi keessaniyyuu of eeggadhaa of hin dagatina haal jireenya jechuun dhugaadhaa waa hedduu jira namni gabbayee dalagatee gabbayee suuqii dhaqee waa bitatee waan kun waanuma jiru garuu ta'us of eeggannoo godha rabbiin isin haa eegu ati immoo baga rabbiin si baase of eeggadhu. Akkana beektii nu gargaariidha amni Abdullaa jira jaanii amma gisee dubbii dhageenyu dubbii babal'attee jaanii ani quban qabu gaa'ee biyya tana das maraan quban qabu waanuma sooshaal miidiyaa malee an qubaa qabu waan biyya tana keessa qabu. Dulloota ta'anii dullatti nama lafa kufteeti ati gaa nama lafa kufee kana dulloota jettee gisee ol kaastu shabaabni tokko immoo akka nama isin waliin gargaaruu ta'eeti isiin immoo waa kannaniitiif ija 500 kannanii fi isii akka nama waliin si hojii gargaaruu ta'eetuma akkanatti si dibee asli galchin innis information nu haa kennume. Salamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Anama namni natti bilbilee rifadhe beektaa gaafa nasrate kaameltu natti bilbile South Africa irra. Ammallee nama bakka biraatii na bilbilee makiin maal taate naa jedhe kaayii kenna geeffatanii. Walumaa galatti firoomsa sabaa maarree biyya kana keessa dhugaadha makiini akka online irratti namni ilaalu kana miti nama dalagatu mana arabaatiin baatu maadii kana keessa hin beeku. Maadii bakka Oromoon galu kana keessa hin beektu. Naannawa amma nu galu kana makiina masirraa miilan daqiiqaa 5 manni kennaaf kan isii addaan fagaatu. Naannawa kana amma nuti akka gaafa dhufneeti asuma galla hin jijjiiranneeyyu. Waggaa 4-5 deemu naannoo kana. Isiin hin beektu keessa. Nuti immoo halkanii guyyaa waan as jirruuf saafeen yoo deemne saafeen olgaanee yoo deebine araboonni shabaabonni toora kana nu beeku. Shamarran immoo nama fuula haarawaa dhiira fuula haarawaa shamarran kana shabaabni warri hashiisha dhuge kun warri maal jedhu suusii garaagaraa qabu kuni karaan dabarsu
إلا أنتوا تقولوا كنا فاضيين ودو كنا فاضيين كذا وجدت كونجت كذا جرسي قاله نام جارتي بريت وهالكن وجي قاعد يبغى ودو كذا يوم نتكلم قاله itu manusia di sana قاله بتأمل dah kekaidah Amerika so ana magababati maje chubar ada hammenyi akadinati isirratti focus gore mata umu qalbi qabsuni waajibti toora kanatti baadatti guddaa Oromoon sodaatama aramnuyyuu ojolee Oromoo asitti arabayyuu kasaltee mukettina arama fakkeenya arabaa wal waraanee kasasee hidhee nama baay'ee irraa fakkeenya jechuudha. Yootee kenna sanamni abdii namni hafuuraan baafattuyyuu Oromoon Oromoo miidhuu hin dandeessu kanaafi ma akka ayyaana lafti ayyaana kanaaf immoo yeroo arafaa kana hin fuudhanii jarri sargii baay'ee jira waan kana shabaaba quuftee sakraantee deemtu walitti dhufuun bara malee irratti xiyyeeffatanii wanti akkasitti miidhanii jiru qalbii hin badina taanii ollaa jirra dhaynee gaafannaa isiin daa'imummaa itti jira naannoo kana beektu dhiida kanaaf dalaga irraa dhuftee ani nu badama yaada isii haasaa isiitti irraa hubadheera kunniin shabaabni karaa kana nama ijaaranii xiqqishuu akkanaa kana miti fofokata xiqqoo dabbaa kana qabu karaan dabarsu kana wallaahi hin dabarsu waan saniitti jira malee hammee akka irratti xiyyeeffatanii wanta sun hin jiru makii amma kararatti yoo argite namni Oromootu hedduu hin beeku ollaa irratti beekamanii lafarratti hin beeku waan saniif anamma gabaabumatti rakkoo yoo jiraate nullee hin inaagisiin dalagaa deebitu bira dhaynee dudubbifna isin ummanni yoo dandeettan biyyi kun biyya baqaatii dhugaa namni as keessatti miidhamuu danda'a ijoolleen biyyoota biraa jirtan warri biyya faranjii jirtan koominiitiin Oromoo isin galee mucoon tun tokkoffaa andareejjidha lammaffaa umrii ofii kana waan dandeettan sabaaf carraaqaa jirti namoota hedduutu isii beekaa yoo dandeessan gargaaranii koomentii fi wannoo qofa osoo hin taane akka as keessaa baatu godha yookaan immoo hammeenyi dilas jabaa lubbuu isiitti yaadasisu waan jirutti fakkaatu hedduu qalbii cabina haguma lafa keessa hin beekne fi shabaaba malee gidduutti kalallee qabanii nama keessaa baasuun hin jiru kalallee taate makiina qabanii nama keessaa baasanii yoo mana yaalaa itti baase keessaa fuudhanii waan akka saniiti jechuudha. Akka atillee tasgabbaa hin bilbilini yoo rakkoon jiraate fa'aa nutti bilbili dura nu gaafadhu ummata irriba guddina uummanni akkattuu qalbiin badde jechuudhumaa fi anama namnatti bilbilaan dhufe yoo ta'u hin jiru. Shabaaba kun shabaaba namatti fakkaata. Rabbi wannan garuu dubbiin miti bar deengadda si jiraame akka mana gaaddiseedha haatuun seentee mana kana akka cabsanii seenan ni beeytaami. Ati mana gaaddisee galtaa? Qoy ni beeyta moon beeytu naa himu qoy. Hin beek. Mukayyafa baratee rafee hin jira. Asli abu annatti qoosinaan qoosan beeku ni beeyta. Qoosan wallaahi. Qoosa miti meeshaa dhuunfatee maa viidiyoo jira namichi seenee meeshaa dhuunfatee xiqqoo mukayyafa kana jalatti raayessee fuudhee baay'ee bakka inni rafaa jirutti itti seenani. Amma kana jechuun maal jechuudha? Akkaaffaa si takka jedhu gaazii jedhama jedhu faayidaa sadii jedhu argitee kophaa keessatti deddeemtan mana san keessa akka dubartiin galtu hin beekan yookiin dabanyama sanirraa odeeffatee isinis seena malee amma Oromoon ulaa isin galtan beektu jirtu anuma mana gaaddisee gaafa saaliyaan dhufte dhaynee agarsiis as dhaynee beeknu gaafa idibilaadii keetii waggaa lamaan kan waggaa kan hin beeknu mana dakana mootu yoo taate manni keessa taate Oromoo suuqii Oromoo hoteela Oromootu jira manni gaaddisee dhugaadha bitaadha faalladha si galee mana gaaddisee yoo taate dhugaadha tuffirra jechuun akka mana dubartii ta'e akka tokkomaan dhufe namichi meeshaa sassaabatee ka'ee mukayyoo banatee rafe si galee kuni ergamee dhufe dhugaadha yoo mana gaaddiseetti taate ergamullee mala. Arabni amma nu jala